guyyaa lammaffaa fi guyyaa shanaffaa walitti hidheeraa principally lammaffaadha jenne isaa basic necessity immoo guyyaa sadaffaa fi guyyaa ja'affaa akka inni walitti hidhe plant kingdom and animal kingdom idha worship or relationship kan jennu immoo principally arfaffaadha inni kun egaa toora waaqayyooti isa jedhu walii wajjiniin ilaalle jechuudha torbee darbe jessiniin jechuu kooti amma har'a naamuseessuun of naamuseessuu dadhabuuni akka inni toora diiguu walii wajjiniin ilaalla paasterin nu kadhataniiru kadhannaa keessanitti nana mana paaster ismaanitti fufnaa of naamuseessu self discipline isa jennu discipline keessa of galchuu yoo dadhabne akka inni toora kana diiguu walii wajjiniin ilaalla toorri inni ganama boroo jedha achirraati itti fufinsaan eegamuu qaba ture garuu seexanni naamusa kana nama jalaa diige jenneeti fudhanna wanta kana walitti butadhatinno ishee okay garuu seexanni naamusa kana nama jalaa hunkuteessuuf karoorfate isa jiru argitu achirratti kanaaf isa waaqayyo principally tokko hanga afuriitti kaa'e kana seexanni akkamitti akka inni diigee walii wajjiniin ilaalla qabxii kana jalatti hariiroon hafuuraa hunkutaa'uusaa ilaalla hariiroo hafuuraa maa jechuudha hariiroon hafuuraa heewwan yeroo seexanni dhufetti of naamuseessuu dadhabde fedhii ishee to'achuu dadhabde jedha yaadannoo achirraa yoo ilaaltanii dhiibbaa qaama sadaffaa jala galte because she didn't control her appetite ishee control gochuu waan dadhabdee fi dhiibbaa qaama sadaffaa jala galte qaama sadaffaa kan jechisiisu seexanadha seexana dhaga'uu jalqabde boficha dhaga'uu jalqabde hariiroo sababii kanarraa kan ka'e hariiroon waaqayyo wajjiniin isaan qabanii akka cabu ta'e hariiroo irraa jalqabe gaa relationship irraa jalqabe relationship irraa yeroo jalqabu amma iddoo kanatti kuno gaafa laaltani worship isa jedhu kana argitu mitiire gararraadha relationship dha se principaliin waaqayyo tokko lama jedhee jalqaba principaliin ka waaqayyo tokko lama jedhee jalqaba inni hanga afuriitti deemaa jechuudha inni kan seexana immoo afurirraa jalqabe gadi waaqayyo taayimii irraa jalqabe seexanni immoo worship irraa jalqabe relationship irraatii jalqabe principally arfaffaa jechuudha kanaaf hariiroo addaamii fi heewwan waaqayyo walii wajjiniin qaban hunkuteessi so amma kana booda relationshipiin iddoo sana hin jiru jechuudha waaqayyoon dhaga'an jiranii amma qaama sadaffaa dhaga'aa jiru ilaalchi isaanii world views isaanii maalummaan isaanii dhiibbaa qaama sadaffaa jala gale kanaaf gurri isaanii waaqayyoon hin dhaga'u bofa dhagaa seexana dhagaa hariiroon isaanii waaqayyo wajjin miti ammaaf akka ammataa jirutti bofa wajjinidha kan isaan jiranii so hunkutaa'eera principaliin arfaffaan cabeera jechuudha inni taane jiru jeejee nyaataa dabalataa itti buusu jeejee nyaata dabalataa kanan jedheefi nyaata isaan nyaatan waaqayyo guutuu godhe kenneeraafi nyaata isaan nyaatan amma garuu nyaata dabalataa barbaachadha tacammarii ምግብ ፍለጋ nyaata dabalataa barbaacha akka toora waaqayyootti principaliin sadaffaan inni kalee torbee darbe baranne wanna jireenyaaf barbaachisu basic necessity isa jedhu baranne principalii sadaffaan seexanni erga principalii arfaffaa dhimma waaqeffannaa yookiin dhimma hariiroo waaqayyo wajjiniin isaan qaban erga caccabsee booda gara basic necessity isa principally sadaffaa kaa'e waaqayyo seexanni immoo afur irraa jalqabee gara sadiitti gad dhufe nyaata dabalataa akka isaan nyaatan akka isaan
basic necessity direction isaa akka isaan geeddaran godhe. Akkasitti Addaamii fi Hewaan waan nyaatamu otuu qabanii nyaata dabalataa sadarkaa dabalataa argachuuf jecha abboommii Waaqayyo cabsan. Amma mee yaadadhaa Daani'eel firiyoota isaa nyaata garaa namaa qoruu danda'u isaan qoruu danda'u. Seexanii dhaqee karaa sana achitti isaan qore. Yesuus lafa onaatti garaadhaan dhaqee qore. Isaan kun martinuu of naamuseessaniitu riqaa qorumsichaa ce'ani. Yoo of naamuseessu dadhabame fedhii garaa namaatu nama fudhatee bada jechuudha jarra keenya. Kanaaf Addaamii fi Hewaan erga hariiroo isaan Waaqayyo wajjiniin qaban cabee booda seexanni itti fufuudhaan waan isaan nyaachuun isaaniif malle nyaachiseetu pirinsipilii sadaffaanii akka inni cabu godhee amma kunoo argitaniittu kunoo. Sagaleen koo jira asiiti connection week naan jedha. Jira. So worshipini erga hunkutaa'ee waaqeffannaan erga hunkutaa'ee booda of controlii gochuun hin danda'amu. Appetite namaatu nama fudhatee bada. Irran sinii deebi'a. Namni hariiroon inni Waaqayyo wajjiniin qabu erga hunkutaa'ee booda basic necessity tu nyaata basic necessity amma hin abamiti basic necessity qabu jarri kun garuu nyaata dabalataa tacammarii ምግብ nyaata dabalataa barbaacha amma fedhii isaanii duukaa badan jechuudha. Jara keenya yeroo namni hariiroo Waaqayyo wajjiniin qabu gaafanni hunkutaa'u namni daangaa fedhii isaa kontroolii gochuu hin danda'u. Kontroolii taayitaa, appetite taayitaa, appetite horii, appetite of tulummaa. Lakkaasin namni appetite inni qabu silaa fedhii namaa daangaan qabu kontroolii gochuun hin danda'amu yoom gaafa Waaqayyo wajjiniin hariiroo qaban hunkuteessan akka farda luugaman qabne ta'a jireenyi nama. Isaan kaan horii duukaa badaniiru, isaan kaan biyya lafaa duukaa badaniiru, isaan kaan hammeenya duukaa badan karaa adda addaa. Sababiin isaa appetite kontroolii gochuun hin danda'amu waan ta'eef. Deemsicha laalaa toorri Waaqayyoo tokko lama sadii afur jedhee deema. Toorri seexanaa afur sadii jedheetu gadi dhufaa jira. Sadaffaa bakka ganamaa gadhiisu displacement. Pirinsipiliin lammaffaa akkuma yaadattanii bakka yookiin space isa jedhu ture. Guyyaa lammaffaaf guyyaa shanaffaa kan walitti hidhu Waaqayyo iddoo qopheessaa akka ture torban darbe baranneerra. Seexanni dhufeeti Addaamii fi Hewaan erga Waaqayyo wajjiniin hariiroo isaan qaban caccabsee booda pirinsipiliin arfaffaan cabee wanna nyaachuun isaaniif hin malle isaan erga nyaachisee booda pirinsipiliin sadaffaan cabee ergasii booda seexanni kan inni godhe yoo jiraate gannata keessaa akka isaan gadi ba'an isaan gochisiise. Placement versus displacement. Waaqayyo pileesii godha. Waaqayyo iddoo laata. Seexanni garuu iddoo gadhiisisa. That's the great challenge. Waaqayyo iddoo namaa laata. Waaqayyo bakka namaa laata. Waaqayyo iddoo ulfinaa namaa laata. Seexanni garuu iddoo nama gadhiisisa. Waaqayyo pileesii godha. Seexanni dispileesii godha. Waaqayyo gannata keessa kaa'ee seexanni gannata keessa akka isaan gadi ba'an godhe. This is a great tragedy. Bakka gadhiisuun bara kanaa immoo qaama ta'uu dhiisuu danda'a. Gama sodaa Waaqayyo irraa sigigaachuun, gama naamusa sammuuf waliikuun, gama safuuf safeeffannaa wal dhabuun, gama dhugaa dubbachuutti hiyyoomuun, gama akkasiitiin displacementiin hedduun jiraachuu danda'a.
gama amanummaa hojii hojjechuu irratti, gama luksammuu yookiin hilliinaaf abboomamuu diduu irratti, luksammuu kan jedhu asitti hilliinaadha. Gama muudamanii jiraniitii fi waan muudamanii jiraniitii fi amanamummaa dhabuu, iddoo waaqayyoo fi sabni waaqayyoo nama kaayetti argamuu dadhabuu, moral displacementiin jiraachuu danda'a. Gaafa displacementiin baay'atu immoo dhufu immoo seeratu baay'ata. Iddoo kanatti akka malaaltanii bara 1950 keessa seerri xinnoo turte. Gaafa laaltan seera isa jedhu gara jalaatti jalqaba irratti yoo laaltan xinnoodha. Naamusni garuu ol ka'aa ture in the 1950s. Bara 2000 keessa immoo dhuftanii gara harka keessa mirgaa irratti dhaqxanii yoo laaltanii seerri ol ka'eeti naamusni immoo gadi bu'a. Yeroo namoonni appitaayitii isaanii kontiroolii gochuu dadhaban, yeroo namoonni hariiroo isaa waaqayyo wajjin qaban, yeroo inni hunkutaa'u seerri lafarratti baay'ateetu naamusni immoo xinnoo ta'aatii deema jechuudha. Naamusni xinnoo ta'aa deema jechuudha. Kanatu nama gaddisiisa gaa. Kanaatiif amma pirinsipiliin waaqayyoo ni lammaffaan inni iddoo kennaa ture space jennee torban darbe barannee iddoo waaqayyoo allaattiidhaaf samii galaana keessa immoo qurxummii iddoo qabsiisee amma immoo iddoo kanatti immoo displacementiitu dhufe jechuudha. Yoo akkas ta'e worship is cancelled, basic necessity is cancelled, space is cancelled. Argitanii tooraan gada deemaa jira. Amma gararraa jalqabee hangas lama hangas sadii lamatti gadi fidaa jira jechuudha seetan. Kun egaa kufaatii cimaadha. Arfaffaa irratti yeroon nama harkatti baduusaati. Maanni yeroon nama harkatti badu? Lafti bifan qabdu isa jedhu yeroo darbe walii wajjin laalle lafti bifan qabdu guyyaan jalqabaa jechuudha. Onaa turte onaa turte. Callabboo gadi fagoorra dukkanni ture. This was the reality in the very beginning of the day. Realitiin lafarra jiru kana. Qullaa buusuun, sodaan, qaaniin liqinfamuun, boquu buusanii gannata keessaa gadi ba'uun, guyyaan namatti dukkanaa'uun isa dukkana duraatti amma gama hafuuraan fiizikaalii ture inni jalqabaa amma garuu hafuuraan dukkana sanatti seetan akka isaan deebi'an godha. Jechuudha. Jara keenya isa kana gaa yaada waaqayyoo keessaatti yeroo ba'anii yeroonis namatti dukkanaa, haalli namatti dukkanaa, maayindiin jechuun itti sammuu namaallee namatti dukkanaa. Kanaatiif yeroo tokko isinitti hin fakkaatiin malee namoonni waaqayyo wajjiniin hariiroo isaan qaban gaafa ni dadhabaa deemu laayikii isa dhugaa kana keessaa ba'aa deemu. Giree yookiin immoo xiilloo ta'aa deema jireenyi namaa. Asirratti amma kunoo kanaa waan isin laaltan tokko asirratti mul'ata miti wanti kun waan gochaa jiru mul'ata miti? Mul'ata. Amma wanta biluu kalarii kana namadha jedhaa fudhadhaa. Namichi kun hin dhalatee hin guddatee jenneeti maqaa isaa haadha jennee fudhanna namicha kana. Inni kun immoo asiin hin dhalatee hin guddatee inni kun immoo maqaan isaa ba'aa jennee fudhanna. Jarri kun lamaa waliin galanii salphaadhumatti yookiin inni aani kiristiyaanadha pheenteedha ba'aan immoo nama biyya lafaatii jenna yookiin biyya lafaatii jenna. Amma jarri kun world view mataa isaanii qabu, ilaalcha mataa isaaniitii qabu, haasaa mataa isaaniitii qabu. So amma wal faallessu. Yeroo dhowraa booda utuma wal mormanii garuu maal jedhaa amma xinnoo si hubadheeraa jedha. Ani immoo hubadheera xinnoo waan ati haasaa jirtu kun naa galeeraa jedha.
Bahanis immoo akkuma kana yaa animtu si hubataan jira sirriidha. Yeroo fudhee si dhaggeeffachuun koo kana na gargaareedha. Inni kunis otuma akkas jedhanii yaa amma baay'een si hubadhe baay'een si hubadhe dhugaa baay'een si hubadhe utuma jedhanii yaa amma baay'een si hubadhe naa galeera ejjennoon kee an amma dhiiseera sakaan koo jedheeti. Inni kuni caa kan jedhamu qaamni tokko uumameeti aanin du'aa baanin du'aa jireenya xiilloo ta'utu gidduudhaa ba'a jechuudha. Jireenya xiilloo ta'etu gidduudhaa ba'a. Yeroo kiristiyaanitiin biyya lafaa wajjiniin komproomaayizii gochuu jalqabu amantoota xiilloo tajaajiltoota xiilloo giree jechuudha. Giree kan ta'e waan akkasiitu uumamaa dhufa. Tajaajiltoonni waltajjiirraa akkasii amantoonni akkas ta'aa deemu maaliif identity crisisiin dhufeera amma. Een amma iddoo isaan jiru biin amma iddoo isaan jiru caa kan jedhamu tokko dhufeera. Kuni falaasama keessatti beekamaadha. Dialectical logic jedhama. Hegelian theory jedhama. Kun Hegelian theory maalidha? Aanis dhugaa qaba, baanis dhugaa qaba. Garuu dhugaa isaanii kana irratti komproomaayizii godhaniiti dhiisanii dhufaniitu qaama sadaffaa tokko uummatu jechuudha. Waan akkasitti waldaa keessatti uumama. Now, the process of downfall is accomplished against the process of rising. Waaqayyoof amanamuu dadhabuun kanatti nama fedha. Fedhii daangaan qabne waan akkasitti nama geessa. Bakka waaqayyo nama kaayee dhabamuun yeroo namaa duubatti deebisa, dukkanatti nama deebisa. So, principally waaqayyoon ni jalqabaa, time principle jalqabaa, space principally lammaffaa, basic necessity principally sadaffaa, worship principally arfaffaa ture. Amma seexanni dhufeetu kanarraa fuudhe. Isa kanas hin balleesse. Isa kanas hin balleesse. Isa kanas hin balleesse. So arfan ol ijaaramee arfan duubatti deebise seexan. Taayimiin kuni time, space, basic necessity, worship nuti jennee fudhannu kuni daandii waaqayyooti. Daandii waaqayyoo deemsa waaqayyooti. Inni asiin immoo worship, basic necessity, space, time jedhee gadi fuudhu immoo daandii seexanaati. Worship irraa gadi buusee yerootti dabarsee nama laatee deebi'a. Inni kun immoo daandii seexanaati. Amma gaa tokkoof tokko ta'eera. Erga tokkoof tokko ta'ee kutaa torbanarraatiif isarraa yoo laaltanii afuriin ijaaramee ture afuriin deebi'ee diigameera jechuudha. Rakkoo guddaan jaarraa 21ffaa seexanni itti fayyadamu jireenya bakka gadhiisisuudha. Jalqabaa hariiroo namni waaqayyo wajjiniin qabu akka inni toora gadhiisu godha. Toorri isaa gaafa gadhiisu hundumsaa wal qabatee bada. Egaa hojiin seexanaa achirraatti jalqaba isiniin jechuu barbaadeen. Seexanni sa'aatii 24 jara keenyaa boqonnaa hin qabu. 24 hours, 24/7. Kanaatiif yeroo fi bakka irraa nama gadhiisisuuf, waldaa keessaa nama baasuuf, jireenya nama harkatti balleessuuf, he is running here and there 24/7. Kanaaf hariiroon namaa waaqayyo wajjiniin qabu yeroodhaa gara yerootti isa yoom irra caalaa cimachuun hin barbaachisa jedheetanii yaada. Egaa inni kanatti fufee jiru jaarraa 21ffaa kana keessa akkamittiin displeesii nama godha seexanni akkamitti iddoo nama gadhiisisa isa jedhu displacemeentiin biyya lafaa kana har'aa amantoota fudhatee deemu dhaloota fudhatee deemu maalidha jettanii yoo fudhattanii hedduu lakkaa'uu hin dandeenya. Garuu waan xinnoo tokko tarii hubachuu dandeenya ta'ee hin beeku. Akkaataatti dhaloonni waaqayyo irraatti displaced ta'e iddoo gadhiisaa deemu. Keessumaa warri raashinaalizimii erga ka'anii booda warri raashinaalizimiin isaanii warra xiinxala sammuutti warra amananidha caalaatti waa'ee amantiidhaaf iddoo badaa kan hin laanne ka'umsa isaanii kana booddee kan dhufee impersizimiidha. Impersizimiin immoo mukkaraadha. የራሳችን በሙከራ የምናደርገው ሙከራ
yaali nu goonuni kan nuyi waaqayyo jiraachuu dhiisuu isaa mirkaneeffannu shaakalli miira keenyaa murteessaadha warra jedhanidha. Naachuraalizim warra jedhan immoo saayinsiin murteessaadha kan jedhu warra isatti warra amananidha. Isarraa ka'uun immoo egzistenshalizimiitti warri jedhaman immoo waa'ee namni matimaadha, sabjektiidha namni. Waan ammaa irratti waan xiyyeeffannu malee waa'ee seenaa darbee dhimma keenya miti. Waa'een isa dhufuus dhimma keenya miti. Nuyi tiraadishinaalistoota miti. Isa darbe irratti hin xiyyeeffannu. Itoophiyaansi miti. Isa bara dhufuun waggoota fuuldura keenya jiruun abjoonnu. Nuyi isammaatu murteessaadha nuufi human beings are subjects. They are subject of any action jedhaniitu fudhatu. Kanaaf giddu galeessummaa namaatti warra amananidha jechuudha. Kanatti aansee kan jiru immoo postmodernismidha. Isaan kun akkaataa itti dhaloonni waaqayyo irraa amantii irraa gara rationalismiitti, empiricismiitti, naturalismiitti, existentialismiitti, postmodernismiitti wal qabatanii dhufan. Postmodernismiin immoo metamodernizimii qabattee dhufaa jirti jetti Linda Hatchen, teoristiin biyya warra Kanadaa. Isheen akka isheen jettutti amma addunyaan keenya kuni postmodernizimii metamodernizimii fiddeetti, metamodernizimuu metakiraayisisii fiddee dhufaa jirti. Rakkina guddaa qabna. Gama siyaasaan rakkina qabna. Gama qilleensa faalamuutiin rakkina qabna jettee haasofti. Kana yoo laaltanii walumaa galatti displacement dhalootaa arginaa jechuudha. Displacement dhalootaa arginaa jechuudha. Egaa isa kana inni kun akkaataatti dhaloonni baroota keessatti displaced ta'aa dhufan waaqayyo irraatii addaan foxxoqaa dhufan kan nu argisiisudha jedheetaniin isma kana isinitti argisiisuu barbaade. Egaa akka macaafni qulqulluu jedhutti dhugaan giddu galeessadha. Dhugaan giddu galeessa jira yoo ta'e origin inni nuti jennu maddi dhugaarra wajjin wal qabataadha. Meaningin hiika laachuun hiikaa kuni hamaadha, kuni gaariidha, kuni kan waaqayyooti, kun kan biyya lafaati jennee difaayinii gochuun dhugaarratti hundaa'etu jechuudha. Isa duwwaa otoo hin ta'in safuuf safeeffannaan dhugaarratti hundaa'etu jechuudha. Akkasumas immoo dhumni namaa, destination namaa dhugaarratti hundaa'etu jechuudha. Kanaatiif dhugaan bakka inni jirutti maddi keenya beekamaadha, hiikni beekamaadha, safuuf safeeffannaa mooraalitiin beekamaadha, destiniin beekamaadha, sababiin isaa bu'uurri isaanii dhugaadha waan ta'eef. Amma jaarraa 21ffaa nu keessa jiru immoo dhugaan tokkicha inni jedhu absolute truth inni jedhu kun waan hin jirree fi dhugaan subjective ta'a, akka abbaan hiikkate waan ta'uufi dhugaan gidduudhaa ba'a. Yoo dhugaan gidduudhaa ba'ee maaltu ta'a? Isaan kun walirraa ciccitu. Maddi hiiknii fi naamusni akkasumas immoo dhumni namaa yookiin galmi namaa nama harkaa badaa jechuudha. Ergasii booddee maaltu dhufa? Rilaatiivitiif ansaaraawwinnatiitii fi isaa hiika akka abbaan hiikkatutu dhufee gala jechuudha. Fakkeenyaaf isan ani gaariidha jedhe isin hamaadha jechuu dandeessu. Isa isin hamaadha jettan ani gaariidha jechuu nan danda'a. Abba abbaatu safartuu mataasaa keewwataa jechuudha. Dhugaanis immoo dhugaan gitaa malee dhugaan tokkichi hin jiru. Relativismii jechuudha. Truth is relative jenna. Hamaaf gaariinis immoo subjectividha jenneetii kanna jechuudha. Kanaaf iddoo truthii maaltu dhufee qubata? Isaan kanatu dhufee qabata. Isaan kun yeroo dhufanii qabatanii waa'een madda jedhamu waan duwwaa malee wanti irraatti dhufu hin jiru. Yookiin big bang theory jennee haasa'uu dandeenya. Singularity jennee haasa'uu dandeenya and so forth. Hankeenya garuu maddisaa wanni mara waaqayyoodha. Isaan garuu maddi big bangidha, singularityidha jedhanii haasa'uu danda'u. Asiin immoo hiika laachuun hiikni utubaa tokkorra dhaabatanii hiika laatu jennee kan nuyi amannu, amma garuu abba abbaasaatu akkasatti toletti hiika laakkata jechuudha. Asiiti naamusa kan nuti jennu inni immoo raashinaalizimii wajjiniin walgiteeti. Naamusni gadi bu'ee raashinaalizimiitu sababatu iddoo olaanaa qabata jechuudha. Egaa isaan kun dhufanii iddoo yeroo isaan qabataa deemanii
Kunoo gararraa irratti argitu safartuun saasataa baay'ee diiteelii saasa keessan galu walumaa galatti dhuma irratti deekumentii kana waan argattaniitiif waan isinii kennuutiif dubbifattanii bal'ifachuutii hin dandeessu. Wanta isin qabachuun isiniif malu isa gara dhumaa kana irratti dubbadhe otoo hin taane cimaansaa Waaqayyo toora godhee kaa'e ijaareera sirrii godhee 1 2 3 4 jedhe seexanni immoo 4 3 2 1 jedhee gad deebiseera. Amma gaa Waaqayyoon ijaaree isa Waaqayyo ijaaree seexanii deebisee diigee attamitti immoo Waaqayyo deebisee ijaarasa jedhu immoo torban kana walii wajjin laallaa jechuudha. Daandii Waaqayyo laalleerraa ijaarsa siin olii daandii seexanaa ilaalleerraa deemsa sii gadi. Barumsa keenya isa jalqabaatti sinan deebisa. Guyyaan jalqabaa toorri jalqabaa Waaqayyo irraatti jalqabaa jennee achiiti samiidhaa achiiti lafadha jennee. Inni kun pirinsipilii jalqabaa ture orderiin isaa kan eegamuu qabu pirinsipilii jalqabaati. Inni lammaffaa irratti baranne lafatu jalqaba ture jennee inni immoo lafarraa jalqabee gara dukkanaatti fidee ergasii gara callabbootti geesse. Asis pirinsipiliin kun kana fakkaata. Pirinsipiliin Waaqayyoon jalqabaa ol ijaaree inni lammaffaa pirinsipiliin seexanaa immoo gad deebise. Akkasitti biyyi lafaa hammacamu toora gadhiisee Waaqayyoon toora keessaa baasee ofiisaas toora keessaa ba'ee Waaqayyoonis toora isaa keessaa baaseeti biyyi lafaa akkasitti jiraa jechuudha. Gama kootiin kanuma har'aaf egaa numan xaaxesse isinii galee hin beeku Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu akkuma nama jedhe immoo dookumentii isaa yoo argattanii xinnoo bal'ifachuu akkas hin dandeessan abdiin qaba jechuu kooti. Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa fayyaa ta'a. Ispoortiin hojjedha yoo ta'e self disciplined ta'e ispoortii hojjechuun qaba. Yoo nan ofiise illee injuraansii qabaadhee objektiivii miit godhu qabaachuutu irra jira achiin gahaa. Asii immoo social responsibility jira kan itti godhu akkamitti nuti safarraa chaalenjoonni biyya kana keessa yeroo kana jiranii fi of naamuseessuun barbaachisummaa yookiin immoo requiremeentiin situationoonni yeroo bara uumamaa suni walgitaay akkamittiinitu of keenya naamuseessine jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguu dandeenya kan jedhu xinnoo kompleksii ta'aa laata akkamittiin nu ibsitu laata kana jedhanii dhiifama nan dheeresse fakkaata. Baay'ee fayyataa. Rakkoo guddaa jaarraa 21ffaati ammas gaaffii salphaa miti gaaffii nama ka'ee salphaatti kan himte laayinii lamaaf yookiin paaraagiraafii tokkootiin 1+1 is equal to 2 jennee dabarsinuuti wanta cimaadha. Global problemidhas. Gara duubaatti yoon sin deebise hamaaf gaarii kuni hamma seera uumamaa boqonnaa 3 gara jalqabaatti safartuun hamaaf gaarii Waaqayyodha. Akkuma jedhamee Waaqayyo kanan godhiinaa jedheeraa kuni hamaadha kuni gaariidha muka hamaa adda baasu hamaaf gaarii adda adda baasu jedhamee itti himameera. Soo daanyaan Waaqayyo ture. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti wanna tokko argitu paradigm shift godha. Achirraa akkas jedha. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni jedha. Kunoo namni hamaaf gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'eera. Inni kun dubbii cimaadha gaa. Kunoo namni hamaaf gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka tokko ta'eera jedha. Durii Waaqayyo qofaatu kuni hamaadha kuni gaariidha jedha ture. Amma garuu erga cubbuutti kufanii booda Addaam ofiisaa murteeffachuutti dhufe akka Waaqaa. Maal jechuudha? Isa Waaqayyo gaariidha jedhe Addaam lakkii hamaadha jedhee hiikkachuuf.
Isa waaqayyo hamaadha kun jedhe Addaam immoo lakkii anaaf kun gaariidha jedhee murteeffachuuf nu keessaa akkasa tokko ta'e jechuun subjektiivii ta'a kana booda waaqayyo gaariidha jedha Addaam immoo hamaadha jedha yookiin waaqayyo hamaadha jedha Addaam gaariidha jedha hamaaf gaarii wanti jedhamu kun subjektiivii ta'a yookiin akka abbaan hiikkate ta'a jechuudha. Eessaa jalqabee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irraa jalqabee. So amma maaltu ta'e jechuudha immi waa'een hamaaf gaarii jedhamu dhimma waaqayyoo qofa otoo hin taane amma dhimma namni ofiisaa dhuunfaatti murteeffatu ta'ee jechuudha. Isa kana gaa tiraajedii guddaan. Isa kana gaa wanti hamaan. Gaafa sanarraatii jalqabeetu har'a addunyaa kanarratti mooraalitii wanti jedhamu wanna safuuf safeeffannaa wanti jedhamu akka abbaan hiikkate akka abbaan anaaf ta'a jedhutti akka inni gara sanatti dhufee galee gara isa kana nu argisiisaa jechuudha. Namni Josh Macdowell jedhamu Josh wanta kanarratti yeroo dubbatu quotationii tokkoon isinii dubbisuu barbaadeen asirraa koompitara koorra jira akkas jedhe truth has become a matter of taste. Morality has been replaced by individual preferences. Josh Macdowell takkas jedha. Truth has become a matter of taste. Relativity jechuudha. Truthin relativity jechuudha. Morality has been replaced by individual preference. Akka filannoo abbaadha hamaaf gaarii wanti jedhamu. Eessarraatii jalqabee dubbiini Genesis chapter 3 verse 22 irraatii jalqabee jechuudha. So achirraa ka'ee gara jaarraa keenya gaafa dhufnu safartuun keenya maalidha? For Europeans, for the Americans, for Africans, even village remote Finfinnee irra darbee gadi baadiyyaa keenya keessa jiru safartuun maalidha? Akka kiristaanotaatiif tokkoof tokko hamaaf gaarii wanti jedhamu Judeo Christian moralityidha. Judeo Christian morality maanni isa waaqayyo kuni hamaadha kuni gaariidha jedhee kaa'ee abboommii waaqayyooti. By the way, abboommii waaqayyoo eeguudhaan fayyina miti nuti ayyaana waaqayyootiin fayyine garuu abboommii waaqayyoo maal argisiisa? Safartuu hamaaf gaariiti. Uummanni tokko jira uummaticha maqaa saayyoon caqasuudhaa baadhee yoo baay'ee nama jaalatu ta'anii nama jaalatu sana qalanii nyaatu. Sin jaaladha yoo jedhan namicha sana qalanii nyaatu jechuudha. Jaalala isaanii kan mul'isan qalanii nyaachuudhaan. Nu biratti garuu namni nama qalatee nyaatu budaadha jenna, diinadha jenna malee miti. Isaaniif garuu jaalala argisiisuu isaaniiti hawaasa isaanii keessatti. Jarri sun sirriidha moo sirrii miti? Nuyi sirriidha moo sirrii miti? Kan kana gidduu dhaabatee safartuu ta'u Judeo Christian moralitiidha. Inni immoo dubbii waaqayyooti. Kanaatiifi Awurooppaa isaa jiraannu, Afrikaa keessa isaa jiraannu, lafa kamiyyuu jiraannu safartuun keenya abboommii waaqayyooti. Wanni dubbii waaqayyoo hamaadha jedhe nuufis hamaadha. Wanni dubbii waaqayyoo gaariidha jedhe nuufis gaariidha. Compromising goonu jechuudha. Garuu rakkoo guddaan maal inni amma jaarraa 21ffaa kana keessa filannoon kan abbaa isaati malee kan ati ofii keetii ciqilee keerra keesseetii kun akkas jettee fudhattee dirqisiistu hin jiru. Waan akkasii geeddarameera. Biiseesmaa Western Society keessatti kuni akkasi jettee namarratti dhiibbaa gochuu hin dandeessu. Hankee ofii kee qabattee tintii taatee jiraatta malee na caalaa beektu sini. No akkas jettanii dhiibbaa namarraan gahuu hin dandeessa. Nuuf garuu kanaaf akka dubbii waaqayyootti filannoo gara biraan qabnu. Filannoo tokko hin qabnu. Safartuun keenya tokkoof tokko. Warra biyya keessa jirrus warra biyya alaa jirrus akka dubbii waaqayyootti jiraachuu danda'udha.
safartuun keenya sagalee waaqayyooti jechuudha. Ishee kana egaa kanan kaasuu barbaade salphaadha akka nama deebii kana laadhe miti gaafa practical life'itti dhuftanii kana caalaa akka inni hamaa ta'e akka ulfaataa ta'e beekuutii hin dandeessu. Even yeroo tokko tokko immoo hin dirqamtu iyyuu hin dirqamtu. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti ijoollee keessan mana barumsaa gashitanii saala isaa himuu hin dandeessanii ni jedhu amma erga Tiraampii dhufee hin beeku malee gara dirqifamuutti deemaniiru. Ay mucaa akka dirqisiisuu hin dandeessuti kuni dhiiradha dubartiidha jechuu hin dandeessu mucaatu gaafa guddate ofii murteeffata. So hangam akka inni kaalcheriin jiru akkam akka inni harka nama micciiru beekuu dandeessu. Kanaaf mucaan kun erga guddatee booddee ani dhiiradha ani durbadha jedhee ofii isaatiif murteessa malee abbootiin yookiin haati dhaqanii mana barumsaatti mucaan koo dhiiradha yookiin haadha ilmadha dubartiidha jedhanii dhibbaarraan ga'uu hin danda'anii ofii isaanii murteessuu hin danda'anii mucaatu booddee murteeffata. Society akkasii kana keessa galaa jirra. So maal goona kiristiyaanummaa komproomaayizii goona as keessatti no komproomaayizii gochuu hin dandeenyu. Maaltu taaree iddoo kaalcheriin akkasii jirutti dhiibbaa akkasii jirutti kaalcherii kana wajjiniin hin deemne ilaallataniiti. Akka dubbii waaqayyootti yooma gatii nama baasisayyuu isa sana keessa darbanii waaqayyo wajjin walii galanii jiraachuudha. Yeroon kana haasa'uu salphaadha finfinne taa'ee kana haasa'uu danda'a garuu gara very context sanatti gaafa dhufan malee namaan gadu naan jechuu dandeessu garuu filannoo hin qabnu filannoon keenya tokkoof tokko dubbii waaqayyooti. Namni immoo ofiisaa bara murteeffachuu danda'u keessa galeera dhuunfa immoo ofii keenya murteeffachuu qaba otoo hin ta'in kan murteessu kan istaandaardii laayifii keenya nuuf kaa'ee dubbii waaqayyooti jennee fudhanna baay'een isinitti dheeressee na of kolchaa gama kootiin kanuma gaawaan jechuu danda'u.